Eessarraa Guutameenni. gochuu Waaqayyoo godhe maal ture? Gochi Waaqayyoo naa godhe waggaa shanini dhala dhabeen taa'ee bireediin dhaabnaan dhaabbatu boqonnaan qabu nagaan qabu lafa nabdii kudhadheetti Gaashan guutummaa raajiin waldaa biqiltuu jedhama achi dhufanii kaayyeedhani waan qabu waldaa biqiltuu maali? biqiltuu gujjuru innaani yeroo isaan kaayyeedhani waa'ee dhukkuba kootiitti maddee naani maal taate naan bireediin akkootti narra dhangalaa boqonnaa hin qabu ani garuu amma fayyumaan barbaada malee seettillee dhugumaan seetti waggaa shan ta'e dhugumaan dhala godhataa dhangalaa kutate garuu isi hin godhatta fayyidaa dhukkubaa mine gara isaati jedhanii hin godhatta jedhan obboleessa koo waamanii ijoollee meeqa godhatta jennaan ijoollee afur hin godhatta yoo naa kenne hin jedhe Abbaa manaa kee? Asiraan? Jiraam? gammachuu Gammachuu gootu. Eeshi. innaani dhala hin godhattu farsooti gaafa dimirateen dhalatte farsooti waa gochi tokko afurii taa'e tokkotti baafameetii kenname malee dhala hin godhatta naan jedhani an dhuguma hin jenne sirri koo gabaatti harka na fuudhuu jalqabe an dhuguma hin jenne ilaallaan waggaa tokko fixee gaafa waggaa lammaffaa mucaan garaatti na hafte an dhuguma hin jenne. Gooftaa galateeffadhaa akka keessa beekaati. Haaleluyyaa. Eeshi. Innaan amma immoo ammas seexanni naan teenye abbayee koo baaddu'e utuu muna keessaa jiruuti nan gube silas seetti dhugumaa sila yoomaan naannoo goyyoomaan jiraadheen sagaraa koo giyaan nama hin jenne du'aan baadhee deema Karaatti kufu. karaattan gube innaan asan nuti dhaqeen jalaa kutadha yoo fayyaa ta'e fayyaa inatti himanii yoo dhiyoo ta'e immoo maalan godha lukkuma koo yoo haaf fedhanii bu'aan dhufe yeroo sanatti nagaa balanii nan dunuunfadhaa itti himachuu hin dandeenye ani maal ta'a jedhan garaa qonna dhukkuban jedhe waan jedhe ifadhu na bijallaafamu wanan sodaadha innaan bilii isaati mucaa kee guurrattee dhuftee dhugaa baata naan jedhani. Haaleluyyaa. Ameen. Innaan waaqayyoon koo na wajjin jira ergii karaa raajii kanatti lafatti natti dubbate amma irratti maal naa raawwate ani mucaa fudheen galadhee waaqayyoon gadade mana namaa ji'a tokkoon taa'ee ani mucaa fudheen jalaayyuu miti lubuma koo una nama hin jenne abdii kutannaa irratti waaqayyoon na yaadate utuu waa tokko narra hin ga'in bissii qasaa na baachise. Harka irraa gooftaa eebbisaa. Tole Waaqayyoo turtii waggaa shanii dhalabde keessatti dhala siif laatee kanatti dabalee immoo utuu karaa deemtuu mucaa kana wajjin dadhabbii maaf jirtu kuftee dubarraa si eebbisee amma isin galata guddaa baatanii saba Waaqayyoo argamtanii sagantii godhe gooftaa galateeffataati. Maqaan koo Tsaayin Daaluu jedhama. Eessarraa Duwwaa tokkoon nafe. gochuu Waaqayyoo siif godhe maal ture? Gochaa Waaqayyo naaf godhe baay'eedha himameen namoo garaa ciniinnaan qabamee naannoo waggaa 15 baay'ee rakkachaa ture. Marrummaan koo kana walitti na gudunfaa na ciniina baay'ee nagaa na dhowwata. Jennaan addana dhufee guyyaan isaa roobiidha dhufee as bahee kadhachiifachuu sodaadhee jennaan Waggaa 15 kasi dhukkube maal kee ture? garaa na ciniina. Waggaa 15 guutuu deddeebi'ee na ciniinaa ture. Isa addana dhufee guyyaan isaa roobiidha as bahee kadhachiifachuu sodaadhee baay'ee cannaqamaa. Innaan raajiin faa kottuu jedhaninnaan as bahee naaf maal taatee jennaan garaa na ciniinaa baay'ee na dhiphisaa jiraan jedhe. Innaani raamoo sadiitu garaa kee keessa jira. Kanaan booddee bilisa deebii dhugaa bahinaan jedhan. Okay, gaafa raajiin fa'aa ofitti si waamanati dhibeen sun waggaa 15 guutummaa sirra tureera.
yeroo duraan dhukkubee ture na dhiiseetu amma manatti deebi'e. Gaafa sanatti kan dhuftee kanuma kadhachifachuu dhuftee iddoo kanatti kallattii isaan si qatanii kaasee dhibee sun sirraa adda ba'e. Gaafa sanan nagaa argadhee deebi'een nan fayyada. Sila ati kan dubbattu kallattiinumaa yeroo sana keessallee dhangala'aan adda asirra akka ture kan itti dubbattee jechuudha. Isas jira gannaan. Okay. Guyyaa sana keessatti amma gaafa dhiyaattee namni kun si garannaan dhibeen waggaa kun sirraa adda ba'eera. Nan fayyee dhibee garaa saniinaatu. Okay. Itti fufee maal ture? Itti fufee immoo dhangala'aa dhiigaan na rakkisaa baay'ee na dhiphisannis ji'a sadii natti deebi'a. Yoon irraa nagaa argadhe boon nagaan argadhu baay'ee na rakkisannis yoo waaqayyoo kanatti akkuma dhala namaa akkuma uumte silaatti tooratti naa deebisii dhangala'aa dhiiga koo kana satirfiinatti darbee baay'ee na dhiphisu kana nagaa naaf laadhu jedheen waaqayyoon kadhadhee innis akkuma kadhadheetti waaqayyo toora naaf gashee nagaa naaf laadhu. Guyyaa kadhannaa fi adda kullachuu guyyaa tokko ture. Lamaan isaa irratti fayyee. Fayyee. Saransii godhe gooftaa keessatti galateeffata. Gargaara galateeffata. Waan jedhaa jaarsoorraan nuti malee waldaa makana yesuusii lakkoofsa tokkoffaa. Isheen isin bukkee dhaabbattuun eenyu jedhamti? Bicaa koosittisee malkamu jedhamti. Okay. Gochi waaqa isheen godhe maal ture? Waan waaqayyo naa godhe baay'ee guddaadha baay'eedha. Garuu keessa kan inni dhugaa bahu bicaan kuni maggaabis gaafa tokkooti mana tamaariitti qabamtee hafuura hamaa isaanii qabamte fakkaataa baataniiti fidan ijoolleen tamaarii. Ijoolleen tamaarii yeroo fidanii dhufanii baajaajiin mana qorichaatti geessine mana qorichaatti yeroo geessinu bada waan tokko hin laanneefi qorichuma muraasa laatanii fi deemnee gallee itti qayyamasi amma deebi'anii kadhatanii yeroo kadhatanitti booyyaa amma deebi'eetti dhufee atuma taa'uu torbansaa guyyaa tokko isheen gaafa dagnoo addana fide mana kana asumatti naa kadhatan jechuudha raajiin agaabaa namatti naa kadhatanii yeroo naa kadhatanii guyyaa tokko addanaan warree dagnoosaa dhufee galgala sammuu dhuftaa kana facaasaasaa addanumatti fiigan keessa naannaa olee roobii immoo xoomaaf dhalotaan iddoo kanatti dhufnee nu kadhatan biyyaa kana guyyaa sanarraa kaasee midhaan kun bifa adda addaatiin rakkoo adda addaa maraachuudhaaf illee waan inni fuudhee ka'e iddoo tokkotti illee geessee kan inni ture iddoo sana dhaabbattee midhaan kun asitti fayyitee waan nutti agarsiisee fi waaqayyo guyyaa sanarraa kaasee midhaan kana nagaa godhee ji'a lama deebitee mana kanatti iddoo kana naannoo kana turtee mana kanatti kadhachaa turte ergasii deebitee mana barumsaa deebitee qormaata ishee waan fudhattee amma kana fayyitee waan jirtuufani dhugaa bahuu barbaade kanaaf sanarraa kaasee uummanni kun waldaan kun akka yeroo sana iddoo kanatti waan nageenye bal'aa waan namni argis baay'eedha waan ta'e waan baay'een kun immoo namoota kanaanis argameera kun immoo gochaa waaqayyoon nu godhe kana immoo bakka kanatti deemne gochaa kana dhugaa bahuudhaaf wanta abboomamnee jirruudhaa fi waaqayyo kana guddaa waan nu godhee fi waldaa godhakkanni nu galateeffatuu jenne iddoo kana. Sabaraatummaan ooshi gooftaa galateeffadhaa akka sirrii baate gooftaa eebbisaa. Maqaan kee eenyu jedhama? Eessarraa dhuftee? Jaarsoo. Mee waa waaqayyo si godhe wanta dhageesse dhugaa ba'i? Waaqayyo waan na godhe guddaadha. Anillee nama gargaarsi emmuu isaan natti marii waan siqaa hin ture baay'ee nama gaddisiisa. Of hin beekne? Gaafa natti wangalu siqaayii kana keessa turanii gaafa na keessatti ilaalu siqaayii abbaaf haadha koo keessa ta'an baay'ee nama gaddisiisa. Wangaluu kunoo fuullee keessan dura dhaabadhee nama galataan ta'e. Maqaan isaa bara baraan eebbifame. Gooftaa galateeffadhaa. Hallelujaa. Harka keessa deemaa, duri keessa tokko gooftaa eebbisaa. Hallelujaa. Gaafasti naa kadhatameeti maraatummaan koo sin hafe du'i kana malee sin hafe waan koo faadhi koo gaddagan malee nafan kanaafan waaqayyoon galateeffachuu dhufe. Biqiltuu diillaa. Gochi waaqayyo isin godhe maal ture? Gochaa waaqayyo naaf godhee yeroo tokko mana yaalaa dhufeen ture. Garaacha keessi dhumee ciisii jedhanii dookteriin marfee jaanaa ajajanii qoricha maalarraa birrii dhibbaan bitadhee qoraansaaf gadi taa'u inni jaajjuu boqonnaa hin qabu qorichi furmaata naan qabu jedhee addanan dhufe. Yeroon addana dhufutti
dhukkubsataaf kadhachuu fi taraan galaa hin ga'u guyyaa deebii jedhanii naani maal waaqayyo dhukkubsataaf hoon kadhatanii anoo dhiphateera jedhee baay'ee dhiphachaa ture taa'ee innaan kanaan booddee raajii tuma kadhatanii innaan iddoo dhibee keessanii harka kaa'e yeroo kana fayyadee jira. Innaanini waraansi gaditti isaa kara sadii afuran baafadhu hin taa'uu ni jaajju harka koolirra kaa'e. Asuma dhaabbatee kadhataa jiranii. Harka irra kaa'e innaani yeroo sanatti na dirqisiisee waraansi na keessaa yaa'ee innaan warri fayyitanii dhuftanii dhugaa baatodhan raajini isaan booddee fayyee man deemee gale waaqayyo na galatu sansina taa'ee hafuura baafachuu hin dandeenye deemee man gale fayyaa koo isaan booddee garaachi koos hin fayyi. Waaqayyo na galatu waraansi na keessaa buqqa'ee annan fayyayuun jedhe gaafa sana baay'ee ni fadda namni na bukkee ta'anii hin cannaqamu sanamni faarfatu sanamni maalee giddiin ta'a. Dhibee wanni yaala ciiftee yaalamtaa siin jedhee lafuma qabdee tuma teessuu namni waaqayyoo dhibee keessan gubbaa harka irra kaawwadhaa siin jedhan. Asumatti hin bayyee. Harkuma kee irra kaawwadha. Harkuma koo irra kaa'ateen kadhadhee yeroo sanatti waraansi na kiyaa bahee nan fayyi. Si darkisiisee. Darkisiisee mana kiyaa yaa'e. Sirraa sokke. Hin sokke. Isa kana godhe gooftaa keessatti galateeffataa. Isarraa dhuftan Mandiiraan gochuu waaqa isinii godhe maal ture? gochii waaqayyo na godhee ji'a afurii sammuun koo kun dhukkuba. Gurra koo kana keessaa akka nama boqqolloon batu keessaa ni xaxxaataa akka nama meeshaa dhufaatu keessaa ni dhufa. Ji'a afurii kanaan rakkate. Ji'a gurguutummaa. Ji'a gurguutummaa. Manni yaalaa yeroo kana maal isiniin ga'e? Manni yaalaa waan kana gurgurma. Walumaan qaawwan manaatti qortatti garuu kana naan jedhan. Tole gaafa gara fagaatan maal isinii ta'e? Gaafa naas dhufu immoo karaa kanarraa raajii abrahaamii kottaa dhagee tokko lafa kanarraa. Tuma teessanii. Dhukkubsataan kottaa godhanii dhufee jala jaajjaayye. Saluma keessaa maal taatan jedhanii harka akkasitti qabanii raajii abrahaamii harka isaa qabadheen kanarra ol ga'e. Yeroo harka isaa sana qabadhuu danda'a koo keessaa itti qabbanaa. Kanaan booda addana korkotanii bilisaa kottaa dhugaa baanaan jedhan. Gaafuma namni waaqayyo harkaan si qabee sitti qabbanaa. Natti qabbanaa. Achi booddee bilisa jedhan. Bilisaa kana adda korkotanii. Guyyaa sanarraa kaasee beeku si keessa jiru. Na keessanii. Sammuun keessa nagaa. Sammuun kun nagaa. Sabni waaqayyo iyyaa gooftaa galateeffadhaa. Kanaaf isin guyyaa kana yeroo galateeffannaa dhuftan jechuudha. Sammuun keessan guutummaan nagaadha. Asuman waaqessaa waan jireenya koo asirraa argatee gammadee lubbuun koo ulfina si fadhaa ulfaadhu gooftaa koo ulfaadhu gooftaa koo ulfaadhu gooftaa koo asuman waaqessaa waan jireenya koo asirraa argatee gammadee lubbuun koo ulfina si fadhaa ulfaadhu.